Ayo to gude ayo to ayo. Baroda de hajirenya biya. Nair garam de alkani guya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتبتوتا في داود تودخي أكم جرتني قبدني فيالا بكم جرتني تنجا فرح من ربي سنبرا حاجرا جويتشا بريان كيا أنا أمس تقوسني قبل الفين أمس مالتن واي هذا رد قضبت هذا أنا فو وري بيا خسرتني بكم بيا على جرتني warra haatti sallubuun jirtu warra haadhaa fi abbaan keessa lubbuun jiru biyya irraa biraan fagaatina maaliifi addunyaa tana barbaadettanii gonkumaa biraan fagaatina addunyaan lubtuudha garuu akkatti bahaan nama dibdu akkatti galanii nama diban malee halkanii guyyaa haati si deesse hirriba hin qabdu ilmoon koo yoom nuftettee ija gabbaaftee halkanii guyyaa ala geexee idi akkasuma namni haadha waa'ee haadhaa waan ta'e beeku ni haadhaa beeku waan haati taate gabbutee beeku ifiifillee rafee irrii bareedaa rafuu halkanii guyyaa qaamaa biyya namaa jira malee qalbiin isaa haadha isaa bira jira jechuudha. Obboleeyyan kiyya haadha lubbuun qabdan narraan hangafee haadha fi duniyaa tana wanni haadha fi tajaajilachuu caalaa hin jirtu. Wanni duniyaa tanarraa haadha fi nyaattee dhugdee haadha fi uwwisanii dhiqanii bareechanii bira jiraachuu caalaa hin jirtu. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warreen biyya keessa jirtan haadha keessan biraa hin fagaatina. Dhabdus argattus wajjin nyaadhu dhugi beelaytus waan haate nyaatte waan haate dhugdu dhugda kun rakkoo hin qabu. Miskiinummaaf jettanii yookaan dhabaaf yookaan ammoo osumaa baalagummaafis biyya boonu jiruun biyya ormaa gaarii fakkaatte biyyaa boonis ni mala. Kanaafuu obboleeyyan waliin akkaan isiniif dhaamu biyya keessa jirtan haadha keessan biraa hin fagaatina. Isin nyaattu hojii nyaattan, isin dhabdu hojii dhabdan, isin nagabdu hojii beelaytan. Yoo dhukkubsattee rabbiin isaan hundaa fayyaatti nu haa ta'u. Yoo dhukkubsatte rabbii gaditti wallaannatta bira dhaabbatte. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kan biyya lamaas jirtanis haadha keessan yoo waa arguu baattaniifillee daqiiqatti dubbisa. Guyyaa keessaa yeroo takka dubbisuu hin danda'amtu. Sagalee keessan dhaguurraa haja malee waan isin ergitaniif miti. Haatii fi isin halkanii guyyaa ilmoon koo yoom naa dhuftettee ala gateetti. Hirriba bareedaa hin raftu. Nyaata bareedaa hin nyaattu. Yeroo afaanitti hin deemtu ilmoo sii yaadatti. Kanaafuu obboleeyyan kiyya maaliif yoo naan jettan namni dhalee hin beeknellee
وجهه كان دليل لا ilmoo waan taate beeku haati tiyyaas akkasuma akkuma ilmuuti jettee yaadu na yaaddi garte jazaanaadhaan yoomiyyuu qabalamillee jazaanaadhaan yoomiyyuu na kabaltee dandeessi ilmoon karaa takkittiisiin silmuu heddusanu hin kabalu garuu bira jiraatanii haadha fi tajaajilachuun waan guddaa badhaasa kanna. Du'aas nu godha obboleeyyan keenya. Haadha teessa bira hin jirrellee akka kiyyaa fakkaataa akka kiyyaa. Rabbiin nagayaan sin agarsiisu. Nagayaan biratti sin agalchuu. Akkasumatti hunda keenyaa Rabbiin haadha teenyaan wal nu agarsiisu. Waliin nu haa deebisu. Haadha teenya qaama biyya namaa hin sirmate qaama qalbii koosuma bira jira. Takkanaa obboleeyyan kiyyaa Rabbiin biyya namaa kana dhufuun nama dhibdu galuun nama dhiba malee gartee kanaafuu nama nagayaan maatii itti deemu Rabbi nu haa godhu nagayaan maatii teenya wal nu haa agarsiisu hunduma keenyaa'u warra dheebuu isaa hin qaban hundaa'u Rabbiin dheebuulee haa baasu. Rabbi warra haadha fi tajaajilatee haadha fi qananiifatu maa godhuu isiniin ja'a. Wallaahi warri biyya keessa jirtan hadaraa Rabbii haadha teessan dhiiftanii hin bahinaa biyya. Haadha teessan dhiistanii hin yaa'ina. Hundi feetaa asirraa haftu wallaahi. Addunyaan guutuun qabdu isiinuu hanga xiqqaadhaa. Dhiistanii hin deemina. Rabbi isin haa argu. Namni ilaalaa arge garuu waa hundumtuu nama dhaga'ama. Dhugaa dubbachuuf yoo waa'ee haadha tiyyaa yaadadhe akka kiyyatti akka nam tokkotti amma himaan qabachuun dubbachuullee hin danda'u. Haa ta'u wanni hundi waan Rabbiin jeemanii hin taatu. Dalagaan isaa dalagaan humna isaati ejjedhu isaa malee ejjechuun teenyaas hin taatu. Garuu akka biyyaa baanitti Rabbiin nagayaan itti nu haa deebisu. Du'aa inaaf godha. Isinillee du'aa isiniif hin godha obboleeyyan kiyyaa. Jabaadhaa. Akkasii yaaddan olitti Rabbi rizqii isaatiin hin kenne rizqii barbaade biyyaa baane. Gartee namtu yaadaan muraada isaa guutee fi biyya isaa keessatti Rabbi haa deebisuun ja'a. Asumaanuu kan na dhageessan jiru haadha teessa waa guutee arginaniif bichaa dubbisa osoo hin ta'in amma dawwalaaf sagalee keessan dhagoorra haa jira. Sagalee keessan dhageenyaadhu isas gubbooti. Maaliif yoo sagalee keessan dhageessara tas gubbooti. Yeroo sagalee keessan dhabdara. Halumaan isin dhaamachuu fedha obboleeyyan kiyya. Isin irratti illee hin dheereyse. Kanaafuu hadaraa kan biyyaan beeyin isin bira. Warreen amma isa baharaa yaadan hin deemina. Warreen bakka biraatiin hin deemina. Haadha teessan bira jiraadha. Haadha teessan ejji rakkadha. Haadha teessan ejji hin jiraadha. Wallaahi hin deemina.
maatii isin wajjin harkattanii dhabdanii sukkaadhaa jiraadha. Maatii miti rabbiin namaa dabarsa waan ta'eef jiru hundaa'u. Kanaafuu dhiifaman hudduu takka yoon isinitti gongorallee dhiifamanaaf godhaadha. Isin irratti illee dheereesse viidiyoo tana hanga dhumatti ilaalaa. Sabiskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Garuu wallaahi dhugumsanitti haadha teessanii nama harmee ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi angoora garuu naaf ture. Daawwattoota kiyyaa angoolii jechaan qophii biraatiin baay'ee isiniin ja'a.